Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Caffee Miidiyaa iddoo garaagaraa teessanii gama miidiyaa hawaasaa keessaniin nu daawwachaa kan jirtan nagaan keenya kabajaa isin qaqqabu jecha oduu kibxataa irraa isin biraan gahu qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Oduu waliin allaliseessisaay oduu dursuun hangafoota isaanii waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa ijaarsa dandeettii irratti leenjii kenne. Argannoo Luusii Itoophiyaan jiddugala qorannoo sanyii dhala namaa akka taatu taasisa jedhan. Korporeeshiniin manneen federaalaa dhaabbata daldalaa fi faayinaansii idil addunyaa waliin waliigaltee mallatteesse. Daandiin qilleensa Itoophiyaa galii doolaara biliyoona 7.2 argate. Itoophiyaan gatiin sharafa alaa akkaataa gabaa jiruun akka murtaa'u labsite. Amma oduu bal'inaan waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa ijaarsa dandeettii irratti leenjii kenne. Waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa biiroo muummeetti ijaarsa dandeettii haaromsa barsiisotaa fi hooggansaa irratti barsiisota mana barumsa Caffeef leenjii kennee jira. Leenjii kana irratti haasaa baniinsaa kan taasisan pirezidaantii fi hundeessaa waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Dashoo akka jedhanitti barnoonni haqxuu doofummaati, kanaaf dhaloonni hundeerraa jalqabee barachuu qaba waan ta'eef barsiisonni leenjii kanaan ga'oomuu qabu jedhan. Akkamitti success ta'uu qabna. Wanni guddaan keenya maalinni injifannoodha moo injifannoo miti? Injifannoo keenya moo maalidha? Hiyyummaa fi doofummaa. Isin barsiisonni doofummaa injifachiistu ijoolleen. Ijoolleen akka doofummaa injifattu gootu hin qartu eboo gootanitti darbattu. Leenjii kana kan kennan miseensa boordii waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa Piroofeesar Wandimuu Taganyee yoo ta'u, qabiyyeen leenjichaas barnoota qabiinsa barataa akkaataa simannaa maatii barattootaaf taasifamu irratti hubannoo bal'aa akka gonfatan taasisaniiru. Piroofeesar Wandimuun akka jedhanitti barbaachisummaan leenjii kanaas barsiisonni waa'ee sirna barnoota haaraa akka hubatanii fi qulqullina barnootaa akka mirkanaa'uuf ta'uu ibsan. Barbaachisummaan isaa akkuma beekamu sirni barnootaa biyya kanatti jijjiiramee jira. Kaayyoon sirna barnootaa jijjiirame kun immoo qulqullina barnootaa fiduu fi kana galmaan ga'uuf yookiin immoo kaayyoo isaa galmaan ga'uuf barsiisonni waa'ee sirna barnoota kanaa sirriitti hubatanii sirriitti hojiirra oolchuu qabu jechuudha. Kanaaf barbaachisummaa isaa barsiisaan dandeettii barbaachisu horatee akka inni hojiirra oolchuu taasisuuni achumaan immoo qulqullina barnootaa akka mirkanaa'u taasisuufidha leenjii kana barsiisotaaf kan kenname. Kana malees hubannoo leenjifamtoonni duraan qaban ilaalchisee leenjifamtoonni hundinuu duraan hubannoo wal fakkaataa akka hin qabne dubbatanii leenjicha kanaan booda qormaata kennameen garuu hubannoo irratti jijjiiramni akka jiru himaniiru. Hubannoon isaan qaban dhimma kana irratti wal fakkaataadha jechuun rakkisa. Garuu leenjii kan erga fudhatanii booddee qormaata kennee ilaalleefii jira. Sanarraa kan hubanne hubannoo isaanii gara tokkootti dhimma kana hubatanii hojiirra oolchuurra gahan jennee fudhachuu hin dandeenya. Itti dabaluunis hojii gaggeessan waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa damee Amboo margaa kumasaa barnootaaf Caffee iddoo olaanaa kenna namni barate diinagdee isaa ga'oomsata jechuun dubbate. Barnootaa fi Caffee kan jedhu barnootaaf Caffeen iddoo olaanaa kennuu isaati. Keessumaayyuu namni barate diinagdee isaa ga'oomfachuu danda'a. Namni jalqabaa kaasee daa'imummaarraa kaasee barnootaan ga'uume diinagdee isaas ga'oomfachuu waan ta'uuf waldaan dargaggoota Caffees immoo dhimma diinagdee irratti diinagdee dargaggoota kamiyyuu of dandeessisuudha. Diinagdeedhaan namni of danda'uuf immoo yoo beekumsa qabaate yoo dandeettii qabaate ilaalcha gaarii yoo qabaate kanaaf ilaalcha gaarii qabaachuudhaaf dandeettii qabaachuu beekumsa qabaachuuf immoo godarraa barnoota fudhachuu danda'uu qaba. Namni barnootaan jalqabarraa ka'ee cimee diinagdee isaas boru cimsachuu danda'a. Bu'aa maatii isaa bu'aa biyya isaa ta'uu danda'a waan jedhuun Caffeen kana lamaan faana walitti hidheeti kan leenjii kana nuu kennaa jiru. Jajjabeeffamuu kan qabu itti fufiinsan barsiisota ga'oomsuuf yeroo yerootti leenjiin kun kennamuu danda'u qabas jedheera. Jajjabeeffamuu kan qabu leenjiin kun keessumaayyuu itti fufiinsaan deddeebi'amee barsiisota ga'oomsuudhaaf leenjiin kun kennamuu danda'u qaba. Itti fufuu danda'u qaba kan hin jedhu deebi'ee immoo muuxannoon kun illee dhimmi barnootaa kun iddoo hundumaatti akka Amboo qofa irratti otoo hin ta'in caasaa kamirratti iyyuu akka magaalaa Finfinneettis dhimmi kun hojjetamuu qaba. Namni yoo beekumsaan dandeettii isaa cimsate waan kamitti iyyuu barbaachisaadha waan ta'eef isa kanaaf barbaachisummaan isaa baay'ee olaanaadha. Deddeebi'amee wanti kunis immoo leenjiin kunis kennamuu danda'u qaba. Muuxannoodha keessumaayyuu qaamni biraallee itti fayyadamuu danda'a waan jedhanii
kasumaanillee yaada kiyya kaasuun barbaada. Barsiisaa Caalchisaa Faajjii gama isaanii leenjiin kun gidduutti dhaabbachuu osoo hin taane iddoo hunda ga'uu qaba jechuun ergaa isaanii dabarsan. Leenjiin kun gara fuulduraatti akkama jalqabetti gidduutti dhaabbachuu otoo hin taane mana barumsaa hunda barsiisaa hunda bira ga'uu qaba. Kana jechuun sadarkaa olaanoorraa amma sadarkaa iskuulii irratti leenjiin kennamaa jira. Sadarkaa sanarraa sadarkaa elementariitti sadarkaa keejiitti gadi bu'ee barsiisota magaalaa barsiisota baadiyyaa irra jiran hunda mana barumsaa biyya kana keessa jiru bira ga'u malee wantichi itti milkoomuu waan hin danda'amneef nama hunda bira ga'uu qaba. Itti fufinsas qabaachuu qabaan jira. Kana kanaan xumurama otoo hin taane itti fufinsa yeroo deddeebi'ee leenjiin akkasii kun leenjiin nama ga'oomsu kun kennamuu qaba kan jedhuun ergaa koo dabarsuu barbaada. Gamanumaan leenjiin guyyaa lammaffaa kan kenname hojii gaggeessaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa damee Leemman obbo Darajjee Jaarratiin yoo ta'u kenna tajaajilaa fi naamusa ogummaa hojii irratti hojjettoota haaraa biiroo muummee waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hirmaachisaniiru. Dhuma irratti daawwannaa misooma koriidaraa magaalaa Finfinnee taasisuunis goolabameera. Argannoon Luusii Itoophiyaan jiddugala qorannoo sanyii dhala namaa akka taatu taasisaa jedhan. Abdii Imaanaa gabaasa dabalataa qaba. Itoophiyaan bakka argama dhala namaaf kaka'umsa ta'u argannoowwan Luusii mirkaneessuun Itoophiyaan jiddugala qorannoo sanyii dhala namaa akka taatu taasisa jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed waggaa 5ffaan argamu hambaa Luusii mata duree walakkaan jaarraa argannoo dinqii jedhuun paarkii Adowaatti bakka Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamanitti kabajameera. Sirna kabaja waggaa 50ffaa kana irratti Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed Diyaanaa Ministeera Muummee obbo Tamasgeen Xuruunee ministeerota akkasumas hambaa haftee Luusii qorannoon ka argatan Pirofeesar Doonaald Joonsan dabalatee hayyoonni biyyoota adda addaa irraa dhufan hirmaataniiti jiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed wayita kana Itoophiyaan biyya aadaa ajaa'ibaa hambaalee uumamaa fi namtolchee hedduu qabduudhas jedhaniiru. Argamuun hambaa Luusii hawaasni saayinsii waa'ee lafaaf haala lubbuu keessatti argamu baruuf ka dandeessise akkasuma hojiiwwan qorannoo hedduufis gaaffilee bu'uuraa akka ka'an kan taasise ta'us eeranii jiru. Itoophiyaan qofaa osoo hin taane Afrikaan bakka argama dhala namaa kan duraa ta'us beekamtii kan kennedha jechuun ibsanii jiru. Saayinsiin dhalli namaa lafarra jiraachuu erga jalqabe waggaa miiliyoona 6 kan ibsu ta'uu himuun hojiiwwan saayinsiif qorannoo damee kan irratti hojjetaman keessattis Itoophiyaan bakka ijoo akka taate dubbatan. Hambaaleen lafee dhala namaa addunyaa irratti aga ammaatti qorannoon argaman keessaa 13 Itoophiyaa keessatti kan argaman ta'us ibsaniiru. Mootummaan waggoota 5 darban qabeenya turizimii Itoophiyaa misoomsuuf hojii hedduu hojjechuus ibsaniiru. Hojiiwwan misooma turizimii kunneen haala qabatamaaf uumamaa waliin kan wal simsiisanii hojjetaman ta'uu eeranii hojii wal fakkaataan hojjetamuun cimeetti fufuu kaasaniiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed haasaa isaaniin kanneen addunyaarra jiran qabeenya Itoophiyaa kan ajaa'ibsiisaa ta'e akka daawwatanis waamicha taasisanii jiru. Korporeeshiniin manneen federaalaa dhaabbata daldalaa fi faayinaansii idil-addunyaa waliin waliigaltee mallatteesse. Korporeeshiniin manneen federaalaa qindoomina abbootii qabeenyaa biyyoota adda addaa kan ta'e dhaabbata daldalaa fi faayinaansii idil-addunyaa waliin waliigaltee mallatteesseera. Waliigalticha hojii gaggeessaa olaanaa korporeeshinii manneen federaalaa obbo Raashaad Kaamilii fi hojii gaggeessaan olaanaa dhaabbata daldalaa fi faayinaansii idil-addunyaa Maasis Keejaalii mallatteessaniiru. Pirojektii faayinaansii ijaarsa manaa fi bulchiinsa dhiyeessii teeknooloojii akkasumas investimentii kaapitaala veenchar irratti korporeeshinichi dhaabbata daldalaa fi faayinaansii idil-addunyaa irraa carraan deeggarsa argachuu kan uumamu ta'uu himameera. Sirna mallattoo waliigaltee kanarratti mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qaban koree dhaabbii dhimma mana magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa Dr. Injiinar Isheetuu Tashoomaa argamaniiru. Hojii gaggeessaan olaanaa korporeeshinii manneen federaalaa obbo Raashaad Kaamaal korporeeshinichi rakkoo hanqina mana jireenyaa jiru furuu fi humna faayinaansii cimsuuf hojiin baay'een hojjetamuu eeranii dhaabbilee ciccimoo madda faayinaansii ta'an waliin tattaaffii taasisaa jirra jedhan. Dhaabbata daldalaa fi faayinaansii idil-addunyaa waliin keessattuu pirojektii faayinaansii irratti waliin hojjechuuf korporeeshinichi fedhii qabaachuu fi hojiirra oolmaa waliigaltee taasifameefis cimee kan hojjetu ta'uu himaniiru. Hojii gaggeessaan olaanaa dhaabbata daldalaa fi faayinaansii Maasis Keejaalii gama isaaniin Itoophiyaa keessatti qabeenyi misoomuu danda'u guddaan jiraachuu eeruun qabeenyi kun akka misoomuuf dhiyeessin faayinaansii gahaa akka jiraatu dhaabbanni isaanii kan hojjetu ta'uu dubbatan.
Dabalataan dhaabbanni isaanii kubbaaniyyaawwan idil addunyaa maqaa gaarii qaban hedduu waliin qindoominaan kan hojjetu waan ta'eef bu'a qabeessummaa korporeeshinichaa dabaluu wantoota danda'an biroo irrattis waliin hojjechuuf qophiidha jedhaniiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa galii doolaara biliyoona 7.2 argate. Abdii Imaanaa akka itti dhiyeessa. Bara baajataa xumurametti gareen daandii qilleensa Itoophiyaa galii doolaara biliyoona 7.2 argachuusaa beeksise. Hojii raawwachiisaa olaanaan garee daandii qilleensa Itoophiyaa Injiinar Masfiin Xaasoo ibsa kennaniin daandiin qilleensa Itoophiyaa bara baajatichaatti hojiilee milkaa'oo hojjeteeraa jedhan. Bara baajataa xumurame galii doolaara biliyoona 7.2 argachuu isaanii harka 14 kan bara darbee kan caalu ta'us eeranii jiru. Bara baajatichaa imaltoota miliyoona 17.1 geejjibsiisuusaa Obbo Masfiin Xaasoo dabalanii ibsaniiru. Galiin garee daandii qilleensichaa kan waggaa doolaara biliyoona 5 kan argame imaltoota geejjibsiisuun akka ta'es ibsaniiru. Bara baajatichaa bakka qaqqabiinsa idil addunyaa 5 dabaluun guddisuus dubbatanii jiru. Itoophiyaan gatiin sharafa alaa akkaataa gabaa jiruun akka murtaa'u labsite. Abdii Imaanaa akka itti dhiyeessa. Mootummaan Itoophiyaa gatii sharafa alaa akkaataa gabaa biyya keessa jiruun akka geggeeffamu gochuuf akka ta'e sagantaan imaammata fooyya'insa dinagdee waajjirri ministeera muummee ibse ni argisiisa. Murteen mootummaa kun dhimma ijoo yeroo dheeraaf Itoophiyaaf jaarmiyaalee maallaqaa wal dhabsiisaa ture irratti jijjiirama kan fiduudhaas jedhameera. Jijjiiramni kunis gatiin sharafa alaa to'annoo mootummaa jala akka ture haala qabatamaa gabaa keessa jiruun akka murtaa'u gochuudha. Imaammata dinagdee fooyya'ee bahe kana keessatti gatiin sharafa alaaf maallaqni Itoophiyaa ittiin wal jijjiiran akkaataa gabaarra jiruun sirreessuun fedhii fi dhiyeessii sharafa alaa jiru wal simsiisuuf gargaara jedha. Haala kanaan fedhii fi dhiyeessii sharafa alaa dinagdee biyyattii keessatti danqaa uumee ture sororsuu akka danda'amu eera. Sagantaan dinagdee haaraa kun akkasumas meeshaalee fi tajaajiloonni adda addaa biyyoota alaarraa argaman gatiin isaanii akkaataa gabaarra jiruun wal simuun dinagdeen akka tasgabbaa'u taasisaa jedha. Imaammatni kun dabalee imaammati dinagdee haaraa kun Itoophiyaan jaarmiyaalee maallaqaa garaagaraa irraa maallaqa akka argattuuf karaa kasaaqu yoo ta'u, bu'uura kanaan biyyattiin kallattiinis ta'e alkallattiin doolaara biliyoonaan lakkaa'amu ni argatti jedha gabaasni kun. Mootummaan Itoophiyaa ji'oota darban keessa jaarmiyaa maallaqa addunyaa IMF irraa doolaara biliyoona 10 argachuuf marii geggeessaa turte. Imaammati kuniif fooyya'insi dinagdeef maallaqa mootummaan ji'oota darban geggeessaa tures akkaataa maallaqi kun itti argamuuf haala mijeessuu irratti kan xiyyeeffatedha jedhameera. Gatiin sharafa alaa akkaataa fedhiif dhiyeessii gabaarra jiruun akka murtaa'u gochuun adeemsa dinagdee olaantummaa mootummaa hanoofamaa ture gara humnoota dhuunfaa gabaa keessa jiranitti geddaruu danda'a. Waggoota darban keessa mootummaan gatii sharafa alaa irratti to'annaa geggeessuuf guddoo yaale. Garuu gatiin sharafa alaa daldala idileef al-idilee keessatti garaagarummaa guddaa argisiisee jira. Gatiin sharafa alaa gabaa al-idilee irra jiru kan karaa idilee dachaa oliin caaleera. Sababa kanaan gatiin doolaara tokko baankiitti haga qarshii 60 ga'eera. Gabaa al-idilee irratti ammoo doolaarri Ameerikaa tokko qarshii 110 ol ta'ee tureera. Akkaataa tarkaanfii mootummaa kanaan gatiin sharafa alaa fedhiif dhiyeessii gabaarra jiruun kan murtaa'u waan ta'eef gatiin gabaa al-idilee irra jiruun walitti dhiyaachuu yookaas caaluus danda'a sodaa jedhu fideera. Sababa kanaan jijjiirama sharafa alaa irratti mudatuu fi sababa fooyya'insa imaammatoota dinagdee kaaniin kutaaleen hawaasaa saaxilamoo ta'an deeggaruuf tarkaanfiiwwan fudhataman jiraachuun ibsamee jira. Hojiiwwan gabaa tasgabbeessuun kutaalee hawaasaa miidhaman dandamachiisuuf hojjetaman keessaa muraasni imaammata haaraa kana keessatti eeramaniiti jiru. Isaanis deeggarsa mootummaa sagantaalee seeftineetiif taasisuu, hojjetoota mootummaa miindaa xixiqqaa argataniif miindaa dabaluu fi fooyyessuu, akkasumas daballii gatii boba'aa irratti mudachuu malu tasgabbeessuuf mootummaan haga tokko tumsuu danda'a ka jedhudha. Imaammatoonni mootummaan baasu karoorawwan misoomaa yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa keessatti raawwataman ilaalcha keessa galchuun hojiirra kan oolan yoo ta'u, faayidaa biyyaaf uummataa mirkaneessuun isaa kan hordofamu ta'us ibsameera. Itoophiyaan waggoota 6 darban waraanaan, hongeedhaan akkasumas rakkoolee sadarkaa addunyaatti mudataniin dinagdeen ishee dhiibbaa jala galeera. Dhiibbaa dinagdee kana dandamachiisuufis jaarmiyaa maallaqa addunyaa irraa doolaara biliyoona 10 liqii gaafattee eeggachaa jirti. Eegaan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa hafan waliin turtii gaarii.